asumatti gabaabsaati keeysaa bahaati afooynaan illaa inaajee khaliifaa kiyya ustaad amma kiyya atilleen jalaa fuudhii afooynaa isaa deebisi atilleen addatti afooytu jee naaf ta'an isiniin jagalatooma ulfadha. Afona illa Hamza kan jagalatom. Afona illa yakunu afona illa yam turade. Afona illa ya Ustaad Ahmad atilleen afooytu deebisi atilleen jee. Ani ela geeffadha ani silaati alhamdulillah kedheera. Wallahi la ana miti daanan jabeeffatina namoota akka koo garuu yoo argattan jabeeffadhaa sin fayyadu daanan jabeeffatina hundi keessanu ani nama sin fayyadu tuun taane namoota akka koo nama sin fayyadu rabbi nama caala nama sin fayyadu rabbi siniif haa kennu nama gandatti namanne nama kutaatti namanne an wallaggatti dhaladheen aalimni nasimaa farrabsamaa jedha aalimni inni kun maa farrabsamaa jedha yeroo darbee agartaniittu maqaa nama sadii kaasee sababaa nama sadiitiin dhimmi gandummaa ka'ee waan ta'e agartaniittu gaafa sana jimmaa arrabsite na jedhan arrargee arrabsite na jedhan ani garuu wallagguma ta'een kan kana jedhaa jiru wallaggumatti dhaladheen waan gandummaa na dhibeen naam miti ani waan gandummaa keessa hin jiru gandummaatiin gaafa namni wal fixee rakkoo guddaati uumama sheekoleen gaafa dhaxxee gandatti galte ilmiin diinii islaamaa kun hin xiqqaataa namni darasaa wal keessa adeemtee hin qaraatu namoota yeroo aalimoonni fatwaa kennan aalimoota sanarratti afaan isaanii banatan kana tokko ta'amee irratti qabsaa'amuu qaba namoota kana qofa piigoonee of keessaatii baasuu qabna ani kaayyoon kosa kana yoo kaayyoon kosa kana miti ta'e rabbiin na argaa rabbi barakaan irraa fuudhu wallahi kaayyoon kosuma kana ani kaayyoo biraa hin qabu kun jireenya koo miti namni fakkeenyaaf tiktookarii mataa isaa ofirraa aadee bishaan maaloo dhugee waan akkasiitiin tiktookii argata ani dalagaa mataa koo waan rabbi naa laaffise dalagadheen jiraadha erga rabbi fooloo kana fuudhee narra kaa'ee immoo ishee kana waa sirreessuu danda'a jedheeni malee kan hin dhufee irratti dubbadhu silaa yeroo dhabee miti kunoo miisejii meeqaatama jira kan dalagaa koo dalagaani taa'etti dalagadhu jechuudha waan biraatiif miti silaa anaan ati gaafa namni jimmaa farsii jedhee wal lolus keessa seentaa gaafa namni harargee feessa jedhee maqaa harargeetiin dhahatee waan gandaa jala dhagatee seensisus ati keessa seentaa ati nama barakaati barakaanuu ta'i beekumsi si hafa beekumsa dabaladhu akkasitti deemi itoo akkas goote maal ta'a yoo na jettan maal ta'a warra harargee jibbite maal jibbiteeti na jettan wallahi harargeen jibbataan rabbi kaatimaa kiyya na haa balleessu jibba harargeef hin biidoo biyya na hojjetaa ture yoon ta'e rabbi kaatimaa kiyya wallahi kaatimaa kiyya rabbiin bareechi sanaaf miti hin jiru ani eddee namni yaadu sana hin jiru ani kanaafidha yoo garuu namoonni beekumsaan na caalan barnoota idileetiin waa meeqaan na caalan dhufuu danda'u kan waan gandummaa namanne gaafa namni waa'ee gandummaa kaasu namoonni dubbatan dhufuu danda'u namoonni na caalan ani nama akkasii jechuu barbaade namoota kana of jalaan dhayinaa of jalaati hin nyaatina dheengadda gaafa guyyaa 11ffaa ji'a 11ffaa gaafa bultii 28 Hamza viidiyoo daqiiqaa 10 dalage abbootiin amantii warra biyya keessaa ijoollee Jimmaa fi ijoollee Arsiif Harargeettee wal fixu kana dhaabsisuu danda'u jedhee daqiiqaa 10 dalage viidiyoo namoonni keessaan naa barreessanii dhufanii ijoollee duriyyeetti wal fixaa jira achitti jedhan ijoollee duriyyeetti daangaa Yemanii irratti warra duriyyootati biizinesii isaanii fedhanii wal fixaa jira laa duriyyee miti ijoollota kana walitti araarsinatu jedhaniiti famesiin tokko dhufee kottaa saate akkasitti walitti isin araarsinaa roodhan hin dhufu namni waamee sooshaal miidiyaa irratti fidee walitti isaan araarsu akkamitti eenyummaa isaanii wallaale akkamitti qaama seeraaf dabarsee baasee kennuu dadhabe poolisiin Saudi Arabiyaa jaroota kana qabuu hin danda'u jedhama dhaggeeffadhaa soba kijiba qabuu danda'a koominiitiin hin jiru Dubaay wanni keessa Saudi Arabiyaa keessa koominiitiin hin jiru koominiitiin hin jira Saudi Arabiyaa keessa koominiitiin kan maalii qo'aadhaan na dhaggeeffadha koominiitiin kan maalii kan Itoophiyaa kan maal dhaabe imbaasiin achii dhaabe ijoollonni kun hawaalaan ergatanii karaa namoota isaan hawaalaattiin ergatanii qabuun hin danda'amu maaf kijibna gandummaa jala dhokanneeti malee isa sana gadi keessa seenee dubbadhee jennaan waan kanarraa hin dubbatiin jedhanii namoota hedduuti koomentii naa barreesse ani viidiyoo sanaan kaasne garuu hin jira gaafa ji'a 11ffaa gaafa bultii 28 dhaqaa laala viidiyoo daqiiqaa 10 isa sana sani hin dhaabanne waan inni irratti hin dubbanne hin qabu dhimma kana dhimmi nama biraa naan galchu amma rabbiin na jiraachisetti immoo kana dubbachuuf qophiidha namoonni kana hin dubbattu na jettani asiin na murtu malee asiin miti hin dhiisanii nan dubbadha
waan barbaadan yoo barbaadan Oromoo miti na jedha yoo barbaadan godhu akkuma masqalii deengaddanatti tan kana lafa barbaadan itti daddantaa keessanii akkasii galatooma an hunda keessaniifuu jaalalan qabaa kabajan qabaa Khaliifoo Amzaa Jaalibsaa akkasii galatooma ulfaadha rabbi isinaa kabaju duraanuu ni beeytanii waa isinirra beeyneetii miti galatooma ulfaadhaati waan karaa shari'aa irratti dubbatamuus waa hundaa'u namni guyyaa sadiirra walitti haaruun qabuu ni beeytanii namni hundinuu haas jala jirtaniis hundi keessanuu afoo inaan illaa walii ja'ati ibsaalleeni gis takka bakka viidiyoo sanii viidiyoon jiraattu hawaasaa ifa godhi siin jedhu sadaamadi waan sanii yoo miira keessa galteettis miira keessaan gale jettee dhiifama gaafattee akkasitti gara kaan deemna wanni jechuu barbaadu waanuma reefu sadaama dubbate sanii sheekootiin teenya warri jimaarraa dubbataniis kaan ka gandatti wal dhiibee gandarraa walii haasa'uus dubbiin ijoon silaa kan namni hundirratti xiyyeeffatee bara guutuu jala dhaabbatanii hiddaan buqqisanii dhabama godhan silaa kajoolleen Suudi Arabiyaa keessatti intala dhalaa muka hudduu dhiibdu san gartee qaama saalaa dhiibdu sanii hiddaan dhabamsiisu kan namni gurra walirraa muru sanii jala jetanii waan kana dhabamsiisuudha malee asii gara biraa wal oofuu miti galatooma ulfaadhaati gara ibsaa deemna ustaas Kamaalilleen Kingi Kamaalilleen harka baasaa jira ibsaan gis takka waan kana ifa godhe Ustaaz Ahmadiin dhiifama wal gaafatanii bakka inni dhiifama siin godhu jesan ibsa godhee dhiifama jee addaan gallaa isiniin jaa galatooma ulfaadhaa ibsaa fudhadhu. Aye. Dhaga'ama. Ni jira as deebiiti. Ashi. Aye, Ustaaz as deebi'emma. Dhufte nyaadhu abii baasee fa'u. Tole aye. Anillee ni ifeman hin gaafadha rakkoon qabdu jiraatee fi jiraatu dhabuu hawaasaaf ibsaniin godha. Jiraatuun hin baata jiraachuu baattu immoo hin jiru hin jira rakkoon qabdu. Ammoo bakka takkatti uummanni Harargeesitti aaree jira. Bakka uummanni Harargeesitti aaree obsiniin deebi'a. Agasii anaa dubbadhu abboo. Dubbadhu ayyee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isini imma nama lamaatirra baay'ee sa'aatii dheeraa fudhattanii haasaa turre. Ani obsan malee waan argataniif bakka Ustaaz Ahmadii fi Khaliifan jirutti illee dubbatuuf as keessa taa'e obsaan. Hamzaatis dhageeffadhu. Nama rakkate tokko birrii xiqqoo waa bittee waan guyyaa lama nyaatu sadi kennitee fi biraa deemuun rakkoo yerootti malee waan san qabbaneessu yeroofi malee yoo nama sanii waan ittiin socho'u waan inni ittiin galii irraa argatu bittee kennitee fi ittiin dalagate rakkoo bu'uuraa furte jechuudha. Amma rakkoo caatirraan dubbatina ijoolleedhaa akkas dubbadhaa jettan kuni isin hunduu ajandaa barbaaddan sheekoleelleen obsaan naggadna darbina wallahi yaada siireesiin dubbataa jira. Maaliif jennaan nuti wanni jimaa kanarraa dubbatu barbaadne baruma mara akkuma irreechaa waggaan dhufu caatillee waggaa waggaan dhuftee biyyi walitti iyyuu hawaasni walitti lallabuu kuni baratamaa ta'e waggaa waggaan dhufee namuu kunin cal'isa kunin kaase akka kana hin taane waan kana hundeen kutuuf sheekoleen teenata biyya keessa jiran aalimman gurguddaan tun walitti luuca'anii bakka takkatti argamanii maa fatwaa hin goone rakkoo bu'uuraa yoo furuu barbaada hawaasni miidiyaallee hawaasni lafallee waggaa waggaan amma dhiifnemi waggaa takka booda ji'a ja'a booda balaan ibiddaa kun imaka waa'ee caatitiraa dubbatu barbaade kana hundeen furuu yoo barbaadan aalimman illee walitti dhuftee ka haraam jedhus ka halaal jedhus dhoysee mari'atee hawaasa kana nagaya buusuudhaaf nuti kanarratti waliigalle yoo jedhe ijoolleen nuyi warri dhageeffatu kun yaada nama tokko kana jala deemna jechuudha. Kun garana bayee kun garana bayee amma calisa. Kamal waan jimaarra naasii ma dhage jimaan halaali qoradhu kana jimaan halaali jimaan halaali anaasiin jee qame nyaad dhugi bira koti wanni jimaan halaali gadiin dhuftus duubaan dhuftus duraan dhuftus labbaan dhuftus jimaan halaali anaa fi kitaaba Harargeettutu halaaleessi yoo kitaabni biraa haraameessees. Kana waa'ee jimaa dhiisa amma waa'ee ijoollee Suudii dubbadha. Waa'ee jimaa
Yoo anama dubbadhe gadi isinin taru ganna darbitaafu hin dubbadhu. Si galee? Okay, carraa fitinne si kana naaf Ustaaz amma fitannee carraa si kana waa ijoollee biyya namarratti. Laakiin isin ajanda barbaaddota sheekonni hunduu isin hunduu Ahmad illee Hamza illee haqan barbaadan rakkoo bu'uura furuun barbaadan. Ijoollee keessa fiiguuf deemta amma Ustaaz Kamaal keenya. Walleen hayyee Ustaaz kiyya Ustaaz Ahmad Kamaal keenya. Ani jibbaa السلام عليكم. وعليكم السلام أوبسي أستاذ غياب. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا تفوف إبسا. أيه أستاذ أنا اللي وانين ستيس رفضين كبا وانين ستيس بوئي فين كبا سببين ستيس بوئي جتشان تاري أفاني نبيس كبا إساسا أمو هرقي تبليسيتوس اتبليسو باتوس أنيس غرانك جيس قول كلاي وانون داو سيارة رفتشورا ومن اللي سيب قول كلاو دا هرقي اتس بليسو باتو yeroo tokko immoo akka harargeetii isinii balleessu baadhuus yoo natti aartanii jiraattan dhiifama naa godhe akka jettu barbaada. Kan booda hin jetti fofa. Maayikiin koo banaadha. Hamza na dhagaata. Dhagaa jedhe. Ani rakkoon qabu gabaabaadha. Itti balleessite dhiifama gaafadhuudha hiikti isaa kun jechuudha. Hamza akkati na agarteetti viidiyoo hordofaan ture jette itti balleessinaan uummata Harargeetti tuqee. Bakka sanitti namoota waan jimaan isatti waan jabaa ta'ee fi miira keessa galee irraa lolaa ture wanni ati addatti hawaasa itti balleessite jedhamee murteeffame akka kiyyatti. Amma ibsaanis akka kiyyatti jechuu danda'a. Akka kiyyatti wanni ati addatti itti balleessite jedhamee dhiifama si gaafachiisu hin jiru. Waan sila dubbatamu akkuma sheekotiin taan dubbattutti atis dubbatte waan sila adda dhiifama hawaasa kiyya jettee si gaafachiisu hin qabu na fakkaata. Hamza bakka tana naasii magaanaa bisaa wajjinaasee waa wajjinaasee inni keessaa fudhadheen qaba. Maaliin onaan jette akkanaan jedhe ani jimaa qamee beektaa hin jeen qamee hin beekaa naan jedhe. Okay jimaa qamaa san irratti jimaan kun akkamsi godhe hin jeen miidhaan jimaan na godhe jee jimaa qameetiin deemee waan silaadhaa dubartiif godhan waan dubartiif guutan san guutuu dadhabee je duuba namni jimaa qame hundinuu fadhinnaa waan dubartii san guutuu yennaan guutuu hin danda'uu je ustaasa viidiyoo jira guutuu hin danda'uu je duuba akkamitti wanni kun fayyadamanii jennee gaafannee akkamitti Harargee ilmaan danaa kana horte namni jimaa qabu akkamii ilmaan danaa kana hore jennaan sa'aatii ammaa kana shirkaan babal'atee jira kaampaaniin bishaan dhiirarraa fuudhanii bishaan dhalan naqanii dhalaan dhalaa jirti barii je. Bakka sanitti gaa gisee akkas jedhu Harargeen tun akkuma waan dubartiidhaaf ilmaan fedhinnaa guutuu hin dandeenye akkanumatti biruma ciiftee bishaan irraa bahee dhalu jirtii jenneeti fudhanne bakka sanin nu tuqqee jira jennee fudhadhe akka mataa kiyyatti sii galee dogongorrii qabu bakka sani malee waan miidhaa jimaan qabu san uummanni Harargee guutuunu waan gartee fedhinnaa dubartiif guutuu hin dandeenye jimaa namnummaan jimaa qabu dubartiif fedhinnaa guutuu hin dandeenyetti dubbati. Harargee osoo hin taane namnummaan jimaa qabu. Amma gaa bakka san keessatti naaf inni waliin dubbanne si afaan illee dubbadhe naaf inni waliin dubbanneeti ani qama'eetiin ani argee ifii kiyyaa naan je'e jette. Innillee isaarra dhaabbatee jee malee hawaasni Harargee hin jenne bakka sanitti akka mataa isaatti. Namni jimaa qabu hundinuu akkasii duuba jennaan akkasii jedhe kun inni kana irraan kaa'u. Ayyee na dhagaa. Sagalee jira baramza yoo sagalee banaattis ni banna. Eshi. Galatoom ulfaadha. Yeroon kuni yeroo Ustaaz Farahaanti jira milikkitaaf. Ustaaz Farahaan maqaa garee shahaadaa jedhu tiktookii garee shahaadaan dhufee jira. Akka ajaa'ibaatti hin beeka waan hin haasa'e viidiyoo qabdamin viidiyoo bani. Viidiyoon haa dhaggeeffatu hawaasni. Ibsa. Eshi. Qorataa viidiyoo qabdaa? Bana. Viidiyoon kanumaati Facebook irra poosti gosa tokko muraabde Facebook irra jala kajiru tokko. Obsi sanillee ni fidame. Yeroo ati namni jimaa qabu fayyaduu hin danda'u hin jenne. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Ibsa hanga viidiyoo fidduu takka firraa baga qome nin guuttame. Baga qime. Silaa. Ustaaz Jamaal. Ayyee. Dhiifama waliin ala akka nu gootan galatoomaa ulfaadha. Wanni jimaa keessa seentanii hin dubbatina. Sababii inni waan kana wanni kun inshallah
Koi Ustaz Ahmad kijawan untuk baru nakan yang kain koi. Ish, tole. Galatoma. Lale waanuma amma jaalibsaan jeetan irratti wanni amma dura haasa'amaa ture waan Ahmad dhiifama gaafachiisuun qabu jechumaafi. Waan amma gartee jimaan miidhaa akkana wal qunnamtuu irratti fidaa haja'u Ahmad osoo hin ta'in warra qorannaadhaan qorateetu waan kana jee bakka tana akka jaalibsaa kiyya hubannuuf nuti hundi keenyaa'u warruma gartee Okay, waan eega akkas jette Jamaal kiyya eega akkas jette waan uummanni qorannarra waan uummanni jedhe san inninis jedheemi ifi. yoo akkas taate Jaalib doktor sama ustaz kanaanis ustaz keemikaalli jimaa keessatti argamu maqaan isaa maal jedhama? qoyta keemikaalaa itti No, keemikaala kana himte malee waa'ee jimaa haasa'uu hin dandeessu. Atis taanaan ustaz Muhammad ustaz Ahmadis naa himaa keemikaalli jimaa keessatti argamu maqaan isaa maal jedhama? Waa'ee jimaa haasa'uu jirtanii? Hamza mana kana qabatee dubbii kana goona Hamza. Waan kana yoo naa deebisan Hamza waa'ee namni gizee haasa'u. qorataa kiyya qoya gara biraa yaanu dhimmichi kuni beeytaa nama kana hunda caalaa namni waan kana sirri qaqqabee irraa dubbate sheeka keenya Sheek Anwaari namoota miidiyaa kana irra jiran hundarra namni waan kana sirriitti irraa qaqqabee jimaan akkana nama godha jeetu irraa dubbate Sheek Anwaari sheeka keenya guddaadha. Jee waan jedhamuu qabu Ustaaz Naasir Hamzaa afaan illee gabbaanii wanni kun akkas ta'uun qabu jedhanii irraa dubbatanii amma kanarraa waan dubbannuumi isin hundinuu as bira achiin tarkaanfatina tanaasanii viidiyoo as fidaa waaliin jiina afooyinaan illaa waliin jedhamanni kun guutuun akkanumatti gabaabsinee keessaa baana. Galatooma. Hamza nu dura dhaabbatte gaarii ayyee. Wal dura dhaabbachuu danda'u qabna. Waliif dhaabbachuu danda'u qabna. Wal dura illee dhaabbachuu danda'u qabna. Bakka walii galuu fi afaan walitti achi nu deemuu didetti wal dura dhaabbannee afaan itti waliin jennee gabaabsinaan jedhe. Ayyee sagaleen koo jiraa? Jira. Galatooma Hamza. Akkin jedheeni gaafa sana milikkitaaf Ustaaz Farahaanti jira. Ustaaz Farahaan illee seenaniiru gaafa sana. Ani waan hin jedhee ati jimaa qaamtee na jedhe qameera jimaa maaniin guddadhe umrii waggaa 7 jalqabe sababni qee abbaa kiyyatti caatiin uduu ammalee yoo harkaan hin qabamu uduu ammalee hin cabulleeti akkasuma uduu ammalee hin qaamamu ani yeroos umriin koo umrii waggaa 7 sukkaara abbaa keenya irraa dhannee fudhannee kosii keessa kosii yookaan kosii jedhamu biratti ooyiruu keessaati jimaa kana cabsanna. Jimaa kana cabsannee sukkaaraan walitti maknee nyaanna achumarraa na jalqabinaan jimaa qaamtiini jechuudha. Achi booda yeroo umriin koo xiqqoo achi fagaataa deemu yeroon jimaa qaamuun jedheen fedhii dubartii waa'ee dubartii hin yaadu sammuun koo fedhii waa'ee dubartii hin qabu. Ituma dhuftee na bira teesseeyyuu ituma dhuftee dubartiin na bira teesseeyyuu ani haajaa ishee hin qabu. Haajaa dubartii hin qabu dantaa koo miti jechuun fedhii ma waan jedhamu natti hin dhufu yeroon caatii qaamu hattaa kana qofa miti ukaan hin dubbadhe suma kana qofa keessaa fudhate malee inni kana qofa iyyuu miti laa kan hin dubbadhe ani du'aa hin godha jedheen jedhe yoo na hayyamtan ka jette kabirallee qoyka anuu si dubbadha ani yeroon caatii qaamu qarshiin kiisii kootii qabu namoota hedduu bin kenna namoota hedduu bin laadha jabaa jedheen fita ganamallee ka'ee kan inni ittiin shaayii faa dhuguun dhabaa jedheen kana anaan akka kanaa godhaan jedhe. Honi ammaan kana deebisaa asumatti akka hukumitti irratti darbeetiin bira kutaa jimaani gara laafina si barsiisaa arjummaa si barsiisaa akkasuma inni garuu inni jechuudha malee arraba jimaati. Inni yoo akkas fedhe bar amma isa kana sharriitti hiikkate malee isa kana sharriitti hiikkate isa kana kayriitti hiikkate garuu isa sana immoo sharriitti akkas xaxatee taa'e barra. Amma gaa deebisaa ibsaadhaaf anaa deebisaa Ustaaz Ahmadi akka dhuunfaa isaatti ani gizeenii fi jimaa qamee fedhii dubartiitu hin qabu jeemire nuti amma akka mataa keenya gizee jimaa qamaane. Ammumaan tana jaartii raftee hirriibaa kaasuu feen akka Mr. Hamzaattuu taakka kuno deebisaa bareedaadha namoota hundaafuu. Ammumaan tana jaartii hirriibaa kaasa jaartii galgalaan si dura raftee namni jimaa qame deebisaa anaatu asitti deebisee bira kutaa. An amma kaniin jechuu barbaadu namni hundinuu ibsa Ustaaz Ahmadiin afoo itti jee Ustaaz Ahmad atilleen afoo itti jaa walii dhiisaa asuma goolama.
gabaabsine. Hamza asirratti wanni si irratti dabalu fakkeenyaaf amma googil gootee ilaalte Oromiyaa keessa baay'ina uummataatiin kutaa kamii tokko fayyadamteen kutaa Harargeeti googil gool ilaali kunis jimaan akka rakkina hin qabne asumaanuu hubachuu danda'u nurra jiraata jira keenya. Baay'ee bareedaadha. Uummata keenya yaadni Hamza yeroo takka yaadni jiru isaa isinuma qofa haasawa nutis namuma bara. Wanta araararra jirra yaada Araaruma waan araaraati. Balleessaan bariisadhaam abbuma argee fuudheetti naqama waan kana goolabna dara rabbii jedhaanii jiruun qaba. Ani hin balleessine adii balleessee jirtanii dhiifanii bu'uu qaba. Ani hin balleessine waan akkas jiru takka asirraa argamaa jira Ustaad. Hin balleessine maaliin balleessire? Maaliin balleesse? Akkami araarri dhufaree dhiifama Maaliin balleesse? Fakkeenyaaf waan jetteen sitti hima. Maniyyi huccuurra qabaturraa huu ilmoonni dhalataa uummanni akkasii wal horaa jira jette. Gurra keenya keessa jiru. Hin jenne dhaggeeffadhu sitti hima. Ati yoos immoo dhaggeeffadhu kasitti hima. Ati yoos immoo waan kanayyuu hin dandeessu na jennaani. Namni tokko dubartii yeroo dheeraa wal qunnamtii saalaa waliin geggeessuu qofa miti wanti ilaalamu. Wanti ilaalamu namni tokko wanti ilmoon tokko dhalattiin ta'uu danda'u. Namni tokko yeroo dheeraa dubartii duukaa yeroo dheeraa fertilization irra turuu miti. Afaan kanan fayyadamu. Afaan Oromootii wal qunnamtii saalaarra yeroo dheeraa turuu miti kan ittiin ilmoon argamu. Oromoonuu baay'ateef dhalan ta'u jedha. Fakkeenyaaf maniyyiin tokko dhiirri tokko halkan rafee yoo ka'ee wayaa sanarra bu'ee maniyyiin jechuudha irratti dhangala'ee maniyyii sana akka carraa fuutee dubartiin uffatte sa'aatii 70 meeqaa booda kan maniyyiin sun du'u jechuudha. Maniyyiin sun kan inni du'u sa'aatii 70 meeqaa boodadha. Akka qorannoon doktoroota fayyaa jedhan hundi keessanuu hin beektu waan kanaa jechuudha. Yoo isheen akka wayaa kana uffatte akka carraa wayaan kun immoo yoo dhaqii qaama ishee tuqee ilmoo ta'uu danda'a. Ilmoo kan inni ta'uu danda'u dubartii dheeraa duukaa turuu fi turuu dhabuu miti. Isa kanadha kan inni ibse please garantaanetti akkasiin godhiina. Maal taatan? Haa ta'u jechuun ani hin balleessine ati balleessine waan jiru keessaa baaneetuma waan kana dhabamsiisuudha akka deebi'ee nutti hin argamnedha. Kanammoo yoo Ahmad Husseinin soba ta'e sa'aatii 72 qofa. Fakkeenyaaf maniyyiin tokko wanni marra bu'ee wayaarra bu'ee dhaqee huccuu dubartiirra yoo itti bu'e sa'aatii 70 dura sa'aatii 24 dura guyyaa 2 dura dhaqee itti bu'e akka inni ilmoo ta'uu danda'u doktoroonni qoratanii kaa'aniiru. Gaafadha dhuguma wallaahi. Khaliifaan hin beekta fakkeenyaaf ati waa'ee fayyaa baratte yoo ta'e. Ustaaz Ahmad fakkeenyaaf waa'ee jimaata irratti kan dubbatteemi. Awwa akkin jeeti jara kiyya gaafii walii deebisaa jirraati. Gaafii walii deebisuun bu'aa takka nuu qabaachaa jiru torban tokko ol gaafii deebii walii deebisaa jirra miidiyaa nuu baaneeti. Amma gaafii deebii fi meeqa nuti as gadi dhiifama ibsaa fi Ustaaz Ahmad reefuun tana dhiifama waliin goonu hajaan san ibsaa afooyitu waliin jaa gabaabsine hin jiru barra dhume. Hamza nan jedha ani. Viidiyoo sana yookaan gadi gadhiisu maaliif ne boor aalimoota fakkeenyaaf sheekanuwaar dhakka'ee waan biraarraa fatawaa godhennaan viidiyoo keeti jira maaloo keeti akka kanaatti jira jedhanii maqaan sheekota akka nasirratti salphatu hin fedhu. Ani immoo yoon salphadhe rakkoo hin qabu. Garuu maqaan jara sana salphachuu hin fedhu. Ani nama sheekaa miti. Baraan kana waan hin godhu hin godha. Ati ammoo Harargeetii yoo naxxaartanii jiraattees yoo jechaan an godhee fi dubbiin an dubbadhe isin mufachiifte dhiifama jedhi an san boodaan bare. Naan jedha maal balleesse maalin balleesse balleessaa kun baruu barbaade Habibi maalin jedhe Harargeetiin maalin jedhe. Mee jaallatee takka dubbadhu dhiifama naa godhaa mee dubbadhu gisee takka. Aboo nagaan harkallaa ofii kun dhiifama. Ustaaz Ahmad badiin nu balleessite ati public figure nama ta'e nama miidiyaati waa'ee jimaata haasofte uummata miliyoona 28 hanga miliyoona 30 tilmaamamu irratti akka yaanni nama achirratti deebi'ee komantiin illee jimaan haraamii jedhanii namoonni Harargeen jaalanne ummata nurra akka haaste. Kanaaf uummanni Harargee sii mateeyyee badiin kee kanatto. Sheekanuwaar faas fidaa dhiifama gaafachiisa. Ahmad akka dhiifama yaa Jamaalati qorataa fi qorataa fi Jamaalillee obsa. Hamza bakka tanarra maal nu jetta? Ibsaa kiyya akkin jeeti. Viidiyoon Ustaaz Ahmad si biran jirtuu miti dheengadda miira keessa galtee jette. Ustaaz Ahmad kiyya viidiyoon na biran jirtu dhiifama je'iitii goola fi Ustaaz Ahmad illee dhiifama siin jee addaan gala fooyitus waliin jenne. Hamza yeroo takkaa dubbadhu bakka dhiifamaa tanaan duratti pilees jaalabsaan irratti hin qabin baarla.
jarana waan jimaata irratti hadubbate ahma qofaa miti mataan kiyyaa waan haraamummaa dubbadde maal isa nama tokko kanumatti dhiibdaniituma gooda keessan neeytanii biyyee gubbaa neeytanii gubbaa dhaabbatanii Jamaal dhaggeeffadhu baga dubbatti nuti dubbatu ansi dubbise ansi maqaa keessa dhahee dubbatte jee sagalee deebii sin garree ni waa'ee jimaa soo sin garree maqaa keenya dhoye garuu ustaaza Ahmadii wajjin kallattii wali buune rakkoon teenya ustaaza Ahmadii wajjin kallattii wali buune maqaa isaatis balleessine maqaa isaatis akkan taane jaamne jimaa fi harargee maaltu ummata harargee fi jimaa maaltu waliif fide jaalibsa jimaan bakka hunda jira way ummanni harargee ummata harargeeti jimaan jimaadha waan kana lamaan maaltu ummanni harargee ummata harargeeti jimaa namni jimaa kanarraa jiraatu ummata kami Jamaal bakka irraa dhaabame hunda Oromoo jiraatu jira namni waa osoo irraa jiraachuu baate bakka kanaa tana waliif laal bakka kanaa tana waliif hin ayyamnu gaa'oo miti anammoo ustaaza qabaniin gaafadhaa garuu isin warra kanaa kanaaf hin ayyaman laal ni galee no waan akkana kanarra waliin ayyamu jimaa harargee qofatti hin galchinaa jira jimaan bakka hunda wallagga jimaa gurgurattee jiraatti wallagga jimaa gurgurattee jiraatti akkas nu godha jaalibsaa koo jaalibsaa takkaa na dhaggeeffadhu baaba na dhagaarta abbaa Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamata na debsi. Abo salamta debsi khaibsa. Narra bilbilan hin dhageenye wallahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Salamu alaikum hin jedhe. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Galatoomul fadhaka gootu ila dura sitti meedha ajandaa nu jalaa ta'aati waan irratti aasunu baay'ee qabna dhaggeeffadha. Baay'ee qabnaati kan koofan kees dhibee hin qabu akka namoonni namoonni yaada biraa kan kennin tokko ajandaamti kun haa dhaabbatu sababiin tokko ajandaa kana dhaabu lammatammoo an akka dhaamsaatti wanta hin dhaammadhu namoonni dhimmi biraa boor ka'uu danda'a dhimmi biraa yoo boor ka'e akka ulamaan keenya narrabsamneef ulamaa kan kutaa gochuurraa kan gandaa gochuurraa bilisa taane nama ulamaa kamiyyuu arrabsu hundi keenya irratti duullee nama sana abbaa fedhaa ta'u of keessaa buqqisnee waan gandummaa Oromoo keessaa akka mancaasnuuf waan kana immoo amaana akka fudhannee baanu ishee kana irratti illee amzaa rabbi jedha irratti nu dabbadha. Uummanni kun si jaalata. Uummanni kun si jaalata. Uummanni harargee bal'aan kun si jaalata. Uummanni kun komantiin illee si xaarri jechaa jira. Yoo ittillee balleessu baatte uummata kiyya harargee dhiifama jechuun hin dandeessu ni duuta. Rakkoo qabuudhaan jedhamni maaliin balleessee jedhaadha barra. Maal balleessee rabbii kee jedhii ibsa. Boonu balleessite rabbii jee badiin ati nu balleessite mililik Oromoon goone waan ati nu goote. Namni jimaa qame'ee jimaan haraamii jette hadiisa nuun finne jimaan nama ni miidhaa. Wallahi haram injenne no injenne jimaa oi gaafara adam soma khiyati len na babse adam soma khiya gala to mulfat bagar gwa khiyat rufte dubbatte ishi kuno hararge nuti am hundi arte jirti dhiifama yotti balleessu baatelle jechuun dandeessu ammaki sorry warra tiktok irraa osoo ta'e warra lafaa hundaatu itti aare hawaasa miliyoona 20 oliitu ustaaz Ahmad itti aare dhugumatti ni jaalannani kabanya nama isaan jijjiirru hin qabnu gabbee hawaasa kana dhiifama gaafachuu qaba jenna hundi keenya kun yaaduma nama jala jiru Ibi kagubba jiruuti simmas. Ahoga wanni Aki goonu. Ummanni ustaadama kiyya ummanni kee jaalala keetii bakka siin jaa ummata keeti yoo nama mufattanaafoo itti jedhi ijoollee. Ayyee yoo natti mufattani haafutu lillaa dheedhaa ummata koo kuno. Haggana jecha tokko jaannu hojii. Galatooma. Afootu lillaa hundi keessanoo. Silaa warra miidiyaa kana keessaa achi qabu qabda. Wayi jamaal kiyya ni finna waan kana kee goolamne keessaa baana. Ustaadama kiyya galatoomi hawaasni kunis hundi hawaasa keeti. Ijoolleen addatti dhiirnutti aaree minaamin jedhan itti aarre jedhani hundi hawaasa keeti kanarraa wanni jedhamu hin jiru galatoome ulfaadhu ibsa ammas deebina waan jiru san mee akkam jette maaltu si bira jira aywa amma kiyya niin aare malee mufadheeti malee wanni ati balleessite tanuma jechuma tokkichaan ati jette santu miira keessa nu galchee waan biraa waan siin jennu dhabnee waan miira keessa siin galchinee siin aarsi nu dhabnee bini meeshaalee nu bira jira si gabbaaf na jenne malee wanni nu bira jiru sin jirtu aarreetii si aarsuudhaaf jenne miira keessa si galchuuf jenne kunoo atuu isa sanitti aartee jirta maqaa kiyya maana balleessan jettee atuu ammaa dhiifama na gaafadhaa jette
inni si aarsu yoo kana taate malee hin jirtu jennee san jennu hanga ati itti aarte kana caalaa waan jimaa kana nu aarsaa waan ni jimaa kun nu gubaa kana caalaa nu dhukkubsaa kanaaf ummata kiyya nama 200 na bira jira ustaadni nama kabajamaadha nama jaalatamaadha nama akkaan jaalannuusi nama akkaan kabanyuusi keessaafuu ustaad Ahmadis takkaa waliin buuneetis hin beeynu takkaa waa jenneenis hin beeynu nama jaalannu nama kabanyu wanni harargee dhiifama gaafadhu jennu waan kabanyuuf akkas jenneeni silaa kabajuu baanne maqaa isaatu yaamnu soorii si balleessinee jira dhiifama. Baay'ee bareeda bakka kana irratti karaa bareedaa gorree jirra wanni keenya hundinuu dhumate amma waan takkaan jechuu barbaada nuti hundinuu tokko ulamaa'in teenya waan hundumaa ifiif wal afaan deebitee waliif irratti deebitee wal mormitee waan sirreessu qabdu sirreessiti waan takka asumarratti ibsaa keenyaanii waa jechuu barbaada ibsaa keenya kin jeeti sheeka keenya guddaa Shee Anwar kabajamaa keenya sheeyni keenya nu madeessuus nu barsiisuus waa hundaanuu sheeka keenya viidiyoo ati isarra waraabdee akka TikTok irrattis argee namni fuudhee miidiyaa irra olii gad oofaa asirra teessee amma sa'aa namni 200 namni gurguddaan si jaalatu jiru kana irratti sheeka kiyya dhiifamaa balleessee hawaasa kiyya isin balleessee naa jetta afaanuma kiyya irra fuutee tasaaniitiin boru gabbaatee TikTok irratti suuraa sheeka keenya guddaadha akkuma kalee if gubbaa keessanitti borus if gubbaa keesse sheeka kiyya Shee Anwar dhiifama guddaa jettee akka hawaasni hundi du'aa isii godhutti sheeka keenya guddaa dhiifama gaafattaa hawaasa hunda dhiifama gaafattaa galatoomii siin jaa ammumarraa nuu fuudhi lafa. Hayyee galatoomii ulfaadhu Hamzaayi siin dhageessisaa jecha ati jette irratti viidiyoo kana nooraa. Ulamaa'ota keenya sheekota keenya warra karaa gaarii nu barsiisan warra daandii haqaa nuun deemsan kan nuti daandii haqaa isin jala qabannee isin jala yaala dogongora tokko tokko kan waliin nu buuse dogongorri sirraa jira nus dhiifama isin gaafachuun dirqama keenya nuti isintu daandii haqaarra nuun deema isin jala deemna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eega kiyyaati sunnaa kiyya jala deemaadha jedhe sunnaan isaa sheekota ulamaa'ota kiyya isiniin jaaladha isin warra daandii haqaa warra karaa gaarii warra karaa bareedaa nu qabsiisee akka nuti rabbii walitti hin buune rabbi jala yaanu daandii haqaarra qabannee deemnu warra nuun deemaa jiru isin jala hiriirra nuti kanaaf soorii isin jechuu barbaada dhiifama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kun hunda. Wanni si dhageessiseef si duraa dhiifama gaafadheetiin jira jechuu fi ammallee dhiifama gaafachuu danda'a. Dhiifamni nama kabajaa nama godha malee nama salphisu. Ustaaz Anwaarillee Shee Anwaarillee wanuma jimaa kanaatu akkuma ustaaza kana miira keessa galchee viidiyoo irra na waraabse malee arraballee tokko hin jenneen. Arraballee tokko hin fayyadamne wanneen Ustaaz Anwaar tuqeef ustaazni kun nama Wallaggaati sheeyni kun. Ustaazni Khaanis nama Arsiiti. Yoon Ustaaza Khaan qeeqnee Ustaaz Shee Anwaar kana dhiise nama gandaa nu gooti jedheetiin Ustaaza san fuudhee viidiyoo irra waraabe. Ustaaza Arsii keessaa ulamaa guddaa ka dubbates qeeqne akka rabbiiti. Ustaaz Ahmadis qeeqne Shee Anwaarawis dhufee irratti dabalame isa kana yoo dhiifne gandummaaf iyyuu jirra malee dhugaaf iyyuutti hin jirru nu gooti jedheen gabbee Shee Anwaar irratti illee viidiyoo waraabee. Kanaaf ammoo balleessaan tiyya Shee Anwaarii fi ulamaa hundaa'u sheekota hunda tokkoon badiin tiyya sanii achi immoo isaantu nu tuqanis nu dhiisanis dogongora pasirreessu nu caalaa isaantu nu waa beekaa isaanirra waa beeknee dubbachuu keenyaaf san kiyyaa fi soorii dhiifamaanaaf balleessee garuu ammoo asumaanii baay'ee galatoome dhageenye viidiyoo teetana waan hin agariniif akkas jee dhiifama gaafattee atilleen galatooma hundi keessanuu ani waan takkaan jechuu barbaada asirratti. Sheekotiin teenya kana booda sheekotii waa isinirrallee beeyleetii miti dhaamsi kiyya kun isin ga'ee kaan as jiraattaniin beeku osoo akkuma Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaajee tokkotti osoo bakka jirtan sanii walitti dhuftanii waan kana ijoollee gizee hunda waggaarraa ajandaa uummataa godhuurra gar tokko dhuftanii isin akkuma hawaasni hundi beeku akkuma hawaasni hundi jaalu sanitti gar tokko dhuftanii waan kana tikeeta murattanii waan kana gar tokko cabsitanii keessaa baatanii amatarraa ajandaa ijoollee fiduun gaarii mitii isinuu nu caalaa beeytanii akkasitti karaa saniin deemaadha isiniin jenna
waa isin rabeeneeti miti galatooma ulfaadhaati yoo as jala jirtan warri as jala jirtan hundi keessan yoo tasa nuti ijoolleedha qaayee isinii gadi yoo tasa haasawaa kana keessatti dogongorellee hundi keessanuu afooyinaan illaa dhiifama nuu godhaati galatooma ulfaadhaa. Daktorni bu'eessa Daktor Nuraddiin as jira ture. Galatooma ulfaadhaa waan jetta yoo jiraate waan yaada bareedaa irratti malee ganaa gaafii deebii garas qasna qaba achina qaba goolamni irraa buune galatooma ulfaadhaa. Ulfaadhaa Hamzaa illee galatoo. Mee yaada tokko dubbadhu Hamza jaala.